barbaade mana. Inni sanii singal waltumanii waltummaa baatanii kasanii singalchu ni kireessina ni galu. Jaarti isaa achumatti dhiisee barbaade ofii isaati asitti galuu hin danda'a. Jaarti isaatiif irree gara biraatitti mana kireessuu hin danda'a. Eenyu seerge dallaala kamtu natti seerge tan ganama dhufte ofirraa gadi baase dirqitti baate. Ati immoo gaakkat silaalu uleedhaanuu an baatu fakkaatu an dirqitti baatu dhiisitoon giifti too manni minaa manni kiraa hin jiru hin kireessu mana hin kireessu kiraa manaas kenni kiraa manaatti dhiira mana dhalaa hin gottatee akkanatti mana duwwaa teessisu jirta achi galme bishaan qorraa bishaan danfa lukkuu lasee dhala lukkisuu deemta ati deemee maal feetan of achi deemtis gabaa ta'e kamaase dubartiidhaan inumaan kireeffamu maaliif garuu Gaafi natti baay'isin kaa dubartiidhaan kireeffamuu dhiiraaf malee. Maal laaltan? Maal jechuudha maal laaltan? Anu fayyadamaan jiru ati maal Facebook maal fayyadamu? Nageetu. Yeroo mana alaagaa illee taatu telefoona dhiibtee ana wajjin haasoftu. Ani kun jaarsa keetiin adagatte. Jaarsa kiyya mucaa kiyya siin jedheera jaarsa kiyya akka taate nan beeka bara. Duuba maal telefoona isaa diidame bishaan maal taate baani warra kiyya naasofsiisaati jira. Kanarratti obbolaawwan kiyya waliin naasaati jira. Ati guyyuu na bira jirtaami. Ani maqamaaf sibili jira malee bari isaan waruma kee fagoo jiru san irraa fardeeffataa irraa yaate. Amma taa qalmee kaasiin jedhan. Amma telefoona laayitu dhiisi warra keessanii. Nama kofalchiisa nurima. Na dhageeta? Telefoona laayitu dhiisi warra keessanii boodi taasifta dubbii fardi sitti ma dhageeffadhu. Mana keenya akka qullaa jiru san mucayyoo wayiitu barbaada kiraaf hin kireessina. Hees? Maaliga? Gurra kiyyaa mitiimi? Maalte? Maaltu gurra kee tanas waan jedhe dhagaa jirtu? Lakki boon dhageenye. Mana qullaa jiru san ni kireessinaa mucayyoo takka barbaada kiraa kenninaa manni duwwaa ta'aa jira. Mana duwwaa jiru san jetteessa? Shaytaan maal godhutu? Afaan waan asin jedhu galaan jiru? Waan ati naan jette naaf galaa jira garuu abjuu wayii natti fakkaachaa jira malee irra deebiitoon natti misirritti hin dhageenye. Maal jette san? Abjuu maali haasoftaa miti na dhageeffadhu mana qullaa jiru san ni kireessinaa kiraa kenninaa sin jaajira. Mana kibilii sadii moo afurii lafa jira? Kan hundaan kiraa raafaluu dadhabe? Atilee dalagaa taatuun dalagu sira manuu teetteetti ni waan dalagu jettee na eeda. Mana tokko ta'e lama ta'e ni kireessina amma. Ani kiraa kafaluu dadhabe waan kana hunda. Na dhageessa. Dabalee jira manni guutuun kiraalee. Yaa dabalu kaan maal galche fooziyaa maaltu galche fedhu dabalee fedhu irrate fedhu guute. Sigaa kun tokko jiru. Kan tokko keessa sigaa kun tokko jiru. Duuba ani guutuu keessa jira sooma sin jedhe garuu waan akkanaan si dhageetta atirree sirriitti na dhagee mana kana keessa dubartiin inuma hin geessu. Dubartiin inuma seentu laal mana kana. Eenyu kireessu barbaade? Tan sin dararre mana fincaanii deemee oggaa ba'u tan mana fincaanii dhiqu bishaan tan gadi naqu tan kushinaa seenee nan daranne. Duuba dhala maqaa. Tan meeshaa iwwasa keessinee tan mana fincaanii seenee wuccuu akka fedhetti hin darbine tan zubaalaa seeraan fayyadamu tan kotota hin qabne tan jaalallee hin qabne tan niitii hin qabne. Jaalallee hin qabne? Dhiira shabaaba laal waxxaatii tanumaa waa takka hin qabne kana seessisna malee dubartii seessiste ana maaltu na gubee meena laali ani amma gubadhe dubartii waliin nan danda'a hin danda'u mana fincaanii yoo seete dhiiroo naqa hin kireessina dhiirri mana fincaanii yoo seete bishaan itti naqa dhalaan itti naqu na dhagee waan asin jedhu ani itti naqu dhala hin naqxee ofiifuu hin muddamta akkamitti naqxi ana waliin waan xiiqii qabdee sa'aatii 24 feesbuuka dhiira yoo ta'e immoo mana fincaanii ooseen ofiifuu sa'aatii 24 hojjechaa toola guyyaatti yeroo takka mana fincaanii kana ooseen oo barbaachise aanu seene kan naqamaa rakkoo qaba dubartiin moo taate manuma kana keessaa hin baatu oo maxbaka seente hin baatu kushinaa keessa meeshaa kana akkatti tuultee amma guyyaa 2-3 ani fooziyaan xiraan isaa funyaan narraa darbu maal taate sammuusi dalagaa barbaadi nama biraa oo dandeesse dhiira seessisi malee dubartiin hinuma seentu malee. Dhiirtiin jirtu sakireeffatu dhala massee kan jiru taamu keetu ta'a. Anis tan jedhen ta'u ati san jedhen ta'u waan jettu ta'e dandeetoon mana kana kaffali kiraa jiru. Hin kaffali yookiin jaartii biroo itti fuudha. Jaartii biroo itti fuudha? Maal jechuudha akkana jechuun? Kala seun kiraan kaba dhalaan kireessi dhiira kan maal itti ajamte? Dhiiraan kireessi. Ati dubartii maal itti ajamte? Dubartiin maal gooti mana kana? Ati dubartii irraa maal fuuta? Aan dubartii itti ajamu osoo hin ta'in ammaaf ta dhufte
intalti dhalaa wandalaatedha jaarsa qabdaa innaan hin qabuun jette malee ani isii filadheetiin akka kan kee dhiira qofa dhalaa jibbee dhiira qofa onna kan jenne yoo jaalageeta dhalaa hajaa biroo irraa qabaadhoo sun ta'in jaarsaaf jaartiin ijoollee qaban beeksisaba qaban asitti waa balleessi amma dhalaan mana dalagaa galti torbaanitti baati jedheeti malee ani karaa jaarsaaf jaartiin jirti mucaan tokko na gaafatee tureyyuu isuma itti galchine jaarsaaf jaartiin inuma danda'amu abadan waan danda'amu miti kun jaarsaaf jaartirra hin barbaadu inuma jaarsaaf jaartii alkani guyyaa hoggaa oltuman hoggaa lammataa kiyya diraruudhaamo jaartii oo barbaade mana inni sanis hin galchu waltumanii waltumuu baatanii kasanis hin galchu ni kireessinaa ni galchu jaartii isaa achumatti dhiisee oo barbaade ofii isaati asitti galuu hin danda'a jaartii isaatiif irree gara biraatitti mana kireessuu hin danda'a maal jaartii isaa maaliif akkas akkuman jedhe san irra hin deebi'u ati duraan dubbii yoo eegalteen kuttu amma si wajjin haasa'uun qabu ka'eetiin kara dalagaa deema jaarsaaf jaartii arginaan ni kireessina mana waree kan ka'e bakkuma baratetti deebi'a ilaalla kamee isaa kiyya ta'ee kee ta'ee ilaalla jaarsaaf jaartii dubartuma kana irratti maal gate isaan mee tan kophaas jirtu sanuma dubartiin tan dhiiraa waliinis jirtu sanuma dubartiin garaagarummaa maal qabamme eegri jaarsaaf jaartiin dhufanii ani maalan irraa cinqii qaba walumaa yaaseenani tan kophaa jirtus tan dhiiraa waliinis jirtu sanuma dubartiin kanaafuu namtichi dhufu sun niitii isaa achumatti gatee dhufe kireeffachuu qabaa jechuudha mee wallaa barraan irree akkuma keetisanii bar arguma dubartiin danda'u arguma dubartii ana kaarabbummaan dogongoree todoo itti yaadin dubartii na godheta anan jedhu odoo ta'ee irree namni nama jibbu of hin jibbaayi ani dubartii kuunan jibba malee of hin jibbu akkasis siin jedhaati mee waa hundaafuu kootu yookiin nan dhufa yookiin kootu odoo abbaa manaa kiyya sun hin dhufin har'a ol fixnee siin jedha ganama laal aariidhumaan na biraa ba'e afachi waa hundaafuu gizuman dhufe waliin odeessina tan bilbilaan odeessanii miti olfumaan bilbila kee darbitaa siin jedhe boo nagaatti ulaa dhadhaa jiranii isa dhufinetti eenyu seenaa hoomirraa ulaa dhadha'uu eegale inni immooyyuu seenaa السلام عليكم وعليكم السلام ناكو مامي قول سينك ايه باتي مانا مخانا قلت نوم نما تو كسر التنبيه خبر بدا الى باتي ايه وتسمع سيجي ايه صادفت ايه وسفيدم مانا ايه وستغرسيس مانا خلاص الزيرة من جانيتين اقريا سدفه تولي كواتو ماسو متاي مانا كرامو قرنا مانا كراجرا سينجراني giftiti na dhageessa manni kiraa jiraachuu hin dogongorre manni kiraa ilma jirtiti garummooyyuu mana kana keessa gibbii kana keessa jechiko as keessa oggaa baatu fooqi baatee dhufteemi suuta jiyaase suuta ol baatee dhufteemi utoo baatu ol si baase sitti maniiti oggaa akkatti ol dhuftu argitee inuma dubartiin as keessa seenuu hin dandeessu. Maaliif garuu? Maal sitti fakkaate? Manni kun dhiiraaf malee dubartiidhaaf hin kireeffamu. Namni manni kiraa jira siin jedhe sun sitti taphachuufi. Ofii maal kenniteef? Maalitti odeessite? Maalitti nu odeessine? Manuma qoraa jiraan jala akkasitti hin dhufe. Waan biraa waan odeessitan hin jiru? Dallaalaadha moo eenyuun akkas hin jedhe sun? Dallaalaa ati suutumaa sanii dhageenyu si biraan jira. Dallaalaadha moo eenyu tan akkas hin jedhe sun? Dallaalaa miti. Abbuma manaa. Abbaa mana kanaa? Abbaa mana kanaa. Iddoo gongorree garuu mana kana keessa dubartiidhaan inumaan kireeffamu. Maaliif garuu? Gaafii natti baay'isin kaa dubartiidhaan kireeffamuu dhiiraaf malee inumaa manni kiraa hin jirtu. Hin jirtu manni kiraa si dura kireeffame. Sa'a meeqatti ba'ee inni ganama ba'ee bar si dura dhufee kireeffate namni laal kiraa manaa tan baatii ja'a kaffalee tan baatii ja'a tan bishaanirree odoo nafin. Wanta kodoona fina akkasitti dhaan maallaqa lafa kaayetoo bahe kanaafuu maalli kireeffameera kaayi baay'ee narraa gadi namticha si fideessaan immoo na dura manni qabamee jedhin inumaa ittiin bilbilin si kijibaati jira inni lubbuu teetiifuu sodaadhu namtichi sun si kijiba waan ta'eef kaayi baay'ee kottu hoo nama ajaa'ibdituun gudii ija shaboodhaan dhiqattee dhuftee kiraa manaan barbaadinaan jetti kiraa manaa
ishiinu tan kireessanii ishii haa kireessu ishii fi abbaa manaa kiyya sanirree inuma deebi'ee dhufaami edaan agumarraan hin tulle amma ammaatitti akkamitti beeyte mana satattattee ilaa mana naa dhufte kanaan dura as dhufte beeyti moo qaxxatee akka nama kanaan dura dhufe way gudi inuma yaa dhufafachu inuma maafan itti bilbilee mucaan laaxxee sun dhufee toon kireeffanne Kami malah kesembuh di desa. Halo. Akam jirta naga kaiti. Samalak guyyaa dabarsiteer tabar guyyaa eega dabarsite guyyaa meeqa akka ta'e ni beekta si eegaaraati. Jechuun yoo kiraa kafaluu dadhabde dhiifteetuma ba'uudha malee akkanatti hagana caalaan wal baachuu hin dandeenyu. Baay'ee aga namni obsu si obseera. Mala laalladhaaf nama itti laallachuu illee nan dhimne xiqqoo waan calliseetu jira kabajaa namaa ta'ee callise. Okay. Yaayyee. Waalaikum salam. Maanarra guyyaa guutuu isumatti badde makkatti badde eessa deemte maal hojjechaa oolte isumatti badde guyyaa kana guutuu namni akkuma manaa bayetti akkumatti daaraa ta'eefa. Maali nama. Xiqqoo gisi matakka yoo guma namni alaagal guyyama kan fuula gammachuu wayiitti nama sama. Jaartiin nama bara olkaatee nama dubbistee kallachara nama dhungattee maal feeta abbaa mana kiyyaa jettee bishaan namaa fiddee nyaaqoo ati maali ibiddi jaan maali? Yoon argite. Abidda jahannam sargite main mausin gaafadha dhaga'uuf arguus nan barbaada. Yoon argite dhiigas nan famu maali? Amma wareen araadii sitan bakka ol bakkuma duraan beeku bakka dalagaati. Mucayyoon mana kiraa barbaaddaa kan dhufne. Mucayyoo maaliitti dhufa mucaa maaliitti dhufa? Wamtuu dhufne mana kana. Namummaan jedhamee dhageeffadhu silaati. mana kana wamtuu seenne ol walaa dhiira ta'e walaa dubartii ta'e wamtuu dhufne irra mana kana. Na dhageeffadhu. Kophuma kiyyaan oole ani namuma takkitti ishin argine. Omaa waa takka. Bada BBC dhagaye sila waan namni jedhu achi yoo asin sinna. Wamtuu dhufne sin jedhee bar. Waa'ee dhufiinsaa dhufuu baatan dhageeffadhu. Abbaan manallee dawwalee irra. An birri mallaqaa waan sin jedhan silaan dhageettu birri mallaqa waan itti guutu dhabe mallaqa mana kiraan ba'a. Kanaafuu kenniif kaa maallaqa isaa. Mana kireessa irraa fuudhee kennuu fi deema. Namtichi akkatti lolaa jira yookiin mana asii yaasa. Micayyoon akkam goona micayyoo malee nama biraatti kireeffamuu hin danda'u. Inuma namummaan jedhamu mana kana hin geenye gaati baate. Ati argitee namatti kireessitu? Namatti kireessitu maal argite? Olumaa soqna kamarra koo qaba dhiira malee dubartiin mana kana sirriitu siin hin jenne. Hidhu fanaan jettee turtu mucattii mee bilbila fidi itti dawwalaa. Ittiin bilbilini maal bilta? Akkamitti itti bilbilta? Dubarri isaa fuudhee itti guutu. Ishiin hin barbaaddu taaka micawwanoo tan mana biraatti argatte. Ni barbaaddi nama haa. Hin barbaaddu. Laal dubartiin ofii keetti fiddee dhuftee asuma hangeessee manni kee kanaa jetteeni meeshaa ishii baattee farrashtee fi akkasitti waan garaagaraa meeshaa ishii guutuu asiin ogeesseef malee deemi mana soqadhu mana laalladhu meeshaa kee guurradhu jetteen inuma feetu ooton ishiin mana ambiraa argatteeti. Malee silaa qaata kaattee dhuftiyyuu. Amma narra jirti nan gubiin namtichi achi mallaqaa na wareef atasii na gubde akkama ta'an na dhageetta mana amma kireessine daal filannoo lama qabda. Mana kireessine mallaqa namtichaa irraa fuunee itti guunnee mallaqa kafaluufi yookiin namtichi waan jaajiru dhageetta abbaa mana yoo mana kiraa kafaluu hin dandeenye keessaa ba'a yookiin nama birootti killeessee mas'uulummaa isinirraa fuudhee yoo kiraa kafalatuu dandeettan keessa jiraata yoo hin dandeenye akka namni keessaa siyaasuu sin godhaa jira. Ati shaararra galuu barbaadde moo maaliif mana kireessine? Amma namni mana barbaadu dhufutti obsi jedhiin ka maallaqa tan jiru immoo kenniif namtichaa. Kadhu waan ariitaa san eessaan ari eenyu argite mee tan dhufte sus tan dhufuudha yaadu silaa mana argatee tafa. Amma uumuu as dhufne irraa guyyaa guutuu mana kiraa namni gaafatu nam tokko dhufne. Siiba. Na? Omtuun dhufne boo? Oye itti dawwalatamu. Bilbila si ni dhufan jette kan taate. Ittiin bilbilini kootu maal taate horiin barbaadnaati kootu maal taate saati gadi taa'ii nama takkitti ittiin bilbila gattaayi waan ta'e sitti maati. Maana maal sitti fakkaate?
Olumaan mana biraa barbaanna. Mana maali barbaada? Sun micayyoo ati jettu iffeetu mana biraa argatte. Dhufteessaas. Namni takkitti hin dhufne. Akkami beekte duuba kan fe'e? Akka feene maa waan turteeffan beekaree hin turte bar. Ati shukkaaraan akka hafte meesuu taasa yoo haasoftu olee jettee walitti ilaalin dubbi talba. Maanna hin wadde waasee hima qayyee. Micoon ati jettu sun nama kireeffatu fakkaattu. Dhufteessaas. Ila dhufuu hin dhufne. Duuba akkami beekte akka nama kireeffatan ta'a? Akkumatti waan ishiin hin dhufneefan beeke kaa odoo nama kireeffatu taate hin dhufti. Irraa hidhamoo ati akkami beekte? Abbaakoo. Kanaafuu dhufirree maaliif hin dhufin mana wallaaltee kanaafuu olumaa formaata tokko barbaannaa sin jedhee. Kalaas wanni dhufuu isii wanni isiin dhufuu dhabdeef hin beeku ammaaf gabbaa yookiin mucattii sanuu yookiin nama birootu mana kireeffatu nama mallaqa hambaa barbaada namtichi dawwalee akkatti lolaa jira. Baraan dalagaruu barbaada na fakkaatetti amma waree kan kennan dhabuuti. Sa'aatii diidama firool deebisu nama mana. Gaaraan itti kaasu malee faayidaa takka hin jirtu. Amma mallaqa barbaada deemee damoosa kiyya kabaatii duurallee taatu irraa fudhadhee yoo taate yookiin namarraa barbaada. Namni tokko namni dhufe taana dhalaa ta'e dhiira ta'e. Tole hayya nan kireessa. Hin kireessina dhalaa ta'ee dhiira ta'e. Ari amma si beekaa kan kee. Tole. Tole. Nen kireessina. Hin kireessina tolen jedhe. Oo ba'u kiraa manaa jedhe oo galu kiraa manaa jedhe. Amma immoo jedheeti raatiba kiyyaa baati fuulduraan fiduu deemanaan jedha. Uff yaa rabbii kiyya maali sana akkana. Deebiteen dhufte ammaa. Waalaikum salaam. Ati kootu seeni. Ati immoo eessaa dhufte? Ati immoo tan biraati? An biraatan si ergani? Maaltu dha ati baraatuma fayyaa? Yaa rabbii kiyyaa. Ani waan dandeenye bara dubbii keessan kan. Maal ta'eete maal taate baraatuma fayya sammuu sin dandeenyu? Tana sodaachuun. Jettee mana kiyyatti dhuftee haarattee sodaattu naan jetta ati saalfattu. Ati immoo tamishiin tole giifti tiyya. Siimoo eenyu seerge dallaala kamtu natti seerge. Tan ganama dhufte abbaan manaa kee kiraan manaa hin jiraa naan jette dhufte. Hin jiru kiraan manaa jedhee ofirraa gadi baase dirqitti baate. Ati immoo gakkat silaalu uleedhaanuu an baatu fakkaatu an dirqitti baatu dhiisitoon. Giifti too manni minaa manni kiraa hin jiru hin kireessu mana hin kireessu. Arra ganama maallaqa kaffalee meeshaa isaa guurratee mucaa tokko kireeffateera. Kiraan manaa hin jiru. Meeshaa isaa itti guurrateera. Dhalaatti numan kireessinu dhiira malee. Kanaafuu manni kireeffameera hin jiru. Jaarsa kiyya taanaan sitti kijiba. Jaarsa kiyya taanaan waan birootiif si barbaada. Dubartii as dhuftu guutuu waan biraatiif barbaada. Manni kireeffame abbaa manaatiif kireessayyuu dhiiraaf. Kanaafuu obboleetti kiyya odoo inni dhufin qaqqadee asii ba'e. Akka keetiif kottee kee odoo nabin. Manni kun kayyaatti isa sila manni kun. Manni kuni mana na gaafattaa? Aneenyu akka ta'ee ila ammaatitti hin beektu? Hin beeku manuma kana abbaan isaatu wallaalee abbaan mana kana yaani. Anumaa unan beektu jechuudha. Jaarsi maalati maal wanta tirsi beeku jaarsi keessa jiran. Jaarsi kee duuba jaarsumaa una gaafachuu eegati manumaa kireeffachuun dhufneedha jaarsa kiyya na saamu dhufte. Moo jaarsa hin kireessitii si jedhan. Jaarsa maal kireessitaa miti meessi jira abbaan mana keeti. Abbaan mana kiyyaa hin jiru manni kireeffamus hin jiru dhagaye. Kayyaatti manni kun. Manni kiyya kaa. Bara meeqa jaarte? Bara meeqa ijaartan maali? Bara kiyya dirqama sitti muu qaba? Dirqama natti muu qabda. Amma ta'u hin jenne eegataa hime. Maali? Kanaaf mee duwwaa ta'e sitti beektaa baatii meeqa guutuu. Kiraa manaatiin barbadattee fi mala keetta kala malee isken. Fedi. Maali? Kiraa manaas kenni. Kiraa manaa dhiira mana dhalaa hin qabdattee akkanatti mana duwwaa ta'e jirtaa jedha. Kiraa manaa way. Achi deemee bishaan qorraa bishaan daffa bishaan daffa lukkuu lasee ta'e lukkisuu deemtaa ati deemee maal feetan? Of achi deemtis gabaa isaa eegaa maal ta'e? Ta'u jedhanii na jirtas. Dhiifama maal seetan barbee dubartoota samuuna darbii tokko dubartoota mana kanatti seensise jidaara kana guutuu waan isaan godhan zayitii. Amma dubbii dhiisi dubbii qaanyi miti akkamitti dubartiin takka mana namaa kireeffatte. Akkana godhatu kun qaanyi miti. Akkati gidaara wasa keessanii reeki kan mana nyaataa kanarree. Bara waan ati gaafa jiru waan biraati. Gidaara kana guutuu akka heerutti zayitiidhaan barcaq godhanii fiixanii akka heerutti ilaal mana fincaanii kanarree duraan adii tureemi. Dubartiin takka seente dhiirri ishii fiddu. Dhiirri soddoma sinii jedhee seenee boodarra. Isa ilaali jedhina indaan guddaa miti. Haraamaa miti manni kun wasa. Bargirgiddaan kun aduu nuyi seennu kun haannan ilkeen kiyyatun gurraattidha.
Rabbummaan jaamtu irraa qabu gidaara kana akkattan kunuunsu jedhee guyyuun laala akkatti faasee bishaan deeffaadhaan abbaa manaa kiyya guyyaa meeqan dalagaarra hambise mana kana qulqulleessuudha dubartii meeqa seeni kanaan dura abbaa manaa kiyya isinitti himne ta'a huccuu gaggabaabduu uffattu takka dhiira meeqan dhufa mana fincaanii kana waan isaaf fakkeessa. Maali baani sinumaa jedhee tani bar Isin ilaalin jedhini. sinitti xiqqaata. Sinitti xiqqaata sinitti kun. Maal sini godhe amma buna danfisu? Wanta akka fedhu qaxatti saba akka talbaa qaxqaxqaxqax jechaan olii ni uskaatas gabbaadha. Usi saayinatti waan taasoo heddumaan shosharreeffataa ol akka namatti taa'an jirtu jira. Kanuma afaan kireessu dide jedhee tani sinumaa na'ee tani bara. Kamiif? Mana kana oo gurgurtanirree maallaqa bareedaa sinii baasa oo dubartiin biraas seeniin seeraanas sinii Ati sama motora gadi buute moo maal akka qaxqaxqax? Barbeaniif nama biraan sisee bar bareedduu tana. Manuma kana fakkaata baraati hililli. Amma na fakkaata. Bahuudhaa hin qabdu iyyuu manuma Asila mara kiyya maaltu na baasa? as dhufuun qabdus jedhee bara. Abbaa mana kiyyatti himee lakkii hin dadhabinii maallaqa san dhageessaaf jedheeni. Amma dubbii dhiisiti. Maallaqa kiraa mana qopheessite jirtaa miidha fees kee. Barbe Jajjara dafi as. Ees jira abbaan manaa ta'e maallaqa fedha. maallaqa fiduu deeme mana baankiiti amma kanaan itti sinii bilbila akkamitti na saalfachiisa dhufuu hin qabdanii bar. Ati akkanatti dhiiratti mana dubartitti mana kireessattee mana duwwaa teessisu jirtan haqa ammaa. Isuma barraan isinii jedhee tani bar afachaa waamaa jira. Jaa'ibumoota. Hello maal taate amma ammaatitti maallaqa ittiin kennine maallaqan kennuufi deemettee ton baane daddafi kootu maallaqa fidii fitoon haadhi manaa kinoo as teessee jirti siin jedha haa yaadaa fi kootu kinoo ulaa dura ga'e ulaa tana dura. Baankii. An ulaa dura ga'e akkamitti bilbila narraa kaasame nama ajaa'iba. Baankii tamii fudhachuu deeme inni? Baankii eessatti? Baankii maqaarra hin qabdu dhiyoodhuma tana baatee bar baankii sun. Kimo dhiira isaa biraa fudhachuudha deeme. Maal jechuun baankii mudiira fi baankii maal fudhatti fide? Haa namticha bira hojjetu jechuudha baankiin isaa. Akkasii? Ayya amma ishii maallaquma fida amma maallaquma barbaada maallaquma. Rakkoo hin qabu. Haasofte baay'ee. Seenika. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam? Nagaan. Ayya. Keessumaa buna naannoo. Barbe amma reefutana ol seenanii amma reefutana. Akkam nagaan? Nagaame. Ayya. Keessumaa buna dhaabe? Barbe amma reefutana dhufanii. Dhiifama ka mallaqa illee isinirraa dabarsinee irra guyyaa shan guyyaa hojjetamni kiraa darbe. Baraan abbaa mana keessaniitti mallaqa kennuuf. Sini fiduudha ka'ee. Sini fiduudha ka'eetti. Mallaqa dhabeetiin inni akkasitti dogganamaati. Wallaan akkatti mallaqa soquuf olii gad deemaa jira. Bakka dalagaatti illee namtichi hin jiru. Maallaqa maal fi mana maal fi kireessine ofirraa kafattanii keessa galuutu jira. Mana nama kireeffatu dhabne numa kireessina. Nama dhabame. Nama mana kireeffatu dhabame. Nama dhabame moo sinumaatu nama kireessuun barbaade. Manumatu dhabame. Namumatu dhabame. Ka jedhan mana filannoo maaltu barbaachisa dhiirti dubartiin galtee hiikni maalii qaba. Lakki dhiiraaf dubartiin irra filannu namuma maallaqa fidu argannaan hin kireessina. Maal laalichaa turte haati mana keetii waan maala kireeffatu dhufate naseete beekta. Achi dubartitti maallaqa mana hin kireessinu dhiiratti malee laalichaa turte amma sa'a muraasa dura amma deebitee jijjiiramte na beekatee maallaquma feena malee nama feena. Lakki dubartiin hin kireeffachuu dhuftee hin barbaannu mana akkana jettee waan deemtuuf. Dubartiin feetu dhiira malee mana kana. Amma ka kiraa manaa yoomitti qopheessitarree? Kiraa manaa kabaatii lamaatu nu jiraan. Kabaatii lamaati. Waan mana kutaa shanii kabaatii lamaatu sirra jira. Kanaaf nama kaaniin hin kireessinaa ka ammaaf ka dalaynu barbaanne ka keessa galu barbaanne isinirraa kabala. Amma dhaga'e muftaar isin mana guddaa kana keessa illee galii naa jedhu. Isin fillee rakkoo amma haalli amma isin jirtan kun ani fi isin wal bira nu dhoofu. Isin haala biraa keessa jirtan haala isin amma keessa jirtan argee jiran duraas laatana dura dhufee waan kana dabaafadhe. Amma isin wanni isin barbaadda waan biraa waan nan barbaadu waan biraa akka barbaadu kiraa manaa qofa abbaan fedhetti kenna abbaan fedhe dhiisee miti. Nama seera mana qabu haa ta'u nama nan balleessi. Nama ammallee maallaqa nama baasirratti yeroo baatin isaa geettu. Achi godhee ciqiciqii takka malee kafalu. Haa ta'u isin waan bira barbaadanii amma mana guddaa kana keessa galtanii isin illee haga cinqamtanii illee waa meeqa sitti dubbachuun barbaadne sila waa meeqa isin jira garuu hin aarta. Kanarra
Yoo baatanii mana xiqqaa tokko qabattanoo isin kira. Mana xiqqaa tokko qabaddaati kana mana kireessa. Waan baatii namaatillee kiraa manaa egaa waan kafaluu hin dandeenye meeshaan keessanis gaafa maallaqa argattan meeshaan keessan deebitanii fudhattan. Akkam jetta Foozaa dubbii kanarra. Kun immoo waan ta'u miti akkamitti meeshaa kiyya sitti dhiisee ba'a. Meeshaa kiyya fuudhee kan ba'a maallaqa keessan guyyaa argattee tasni kennaan. Maal jechuun? Manarree guyyaa argattee kan ba'a. ammallee waliin ofiin rakkoon qabu kanaas mana baanii barbaadannaa gisee mallaqa mana reen barbaadannaa mallaqa ree ogaa arginu sini kenni ogaa arginu si amma mana argannu taasuma teenya bakki deemnu hin jiru nuyi kana karaa raayii miti alkamani kana ani jaarsikee kanaachis kabajaar isaatu nama kabajaa qabu waan malee galatoomati na kabajuuf kalaas mana kiraanii barbaadannaa gasanii nama keenya birallee daallee garu mallaqa boruuftaa tanuun argaa gisee sanitti mana kireeffadha kalaas nullee isin dararu waan ta'eef dhiibama naa godhati amma Omar akkam qabu kalaas meeshuma maalis darar meeshaa keessan mana tokko qofa dhiisatti majlisa kaan dhiistanii kaan fudhatanii baata yoo mana xiqqaa silaa kireeffatan mannu isin fuudhu amma mana bal'aa keessa qabtanii meeshaalee baay'ee qabdan laa amma meeshaan fudhannu akka tasaa mallaqa argannee yuulee kennina waan ta'eef bitama san fudhanna rakkoon qabu kalaas illee ijoollee fira isaanii biraa dhaqxoon illee bakka dalaga bulaa rakkoon qabu aga guyyaa lama sadii kanatti mallaqa ni agarra ayyee kalaas Muktaar eeggattoletti rabbi si haa kabaju mana kabaatii lamaatillee kiraa manaatillee maallaqallee barbaadu hin rakkatin meeshaaleen keessanuma haa ta'u meeshaa keessanillee barbaadu kiraan manaa keessanis isinii haa ta'u mana baatuma keessa barbaadadha bayaa bakka uummata akkaafu hin cinqamina ati immoo hojjeta akkuma tokkotti isinii fi isinii barduudhaaf gara walumaan fakkaatanii bara amma isin waan biraa haasofte waan biraa haasofte isin dirqama mana keessatti na itti waan akkam beektu isin waan akkam beektu ijuma malee waan akka faayidaa kana qabdu akkasitti galatooma isinillee nu dhiisuu keessanii kalaas Omar akkam qabu biciyoo takkatu mana kireeffatu dhuftee isin ari jette isiisaniitu dhufee as makiina akkas jedhatti bilbila wala injirti as kireessif ka eewa kireessa fideema isiitu gana masuula mana kanneen kaafe kan isin keessa jirtan mala isin haa kireessitu ayyeetamu keessa jirti duuba isin Micayyoon as jirti isin Gabbayoo. mana kireeffatu laa anaatu tibili beela micayyoon mana kireeffatu feeti haa dhuftu isi mana kana nama beekani namaan beeku kalaas nama kireessuu dhabee akka barbaadaa jira kalaas Omar akkam hin jiru kalaas gana booda xiqqamin seena enu banaa jirtula tana mucee seeni jenna hanumaa itti kireessuu bari amma dhuftee ari'eessanii akkamitti tun mas'uula taati akkamitti ta'a maal jetti Ay, koota jenna tanuma barta dhiyoo tanatti kireessi jedhee mana kiraana gaafattee bilbila osoo irraan fudhatin dhiise tokko as dhuftee turte duuba maa ani jiru kaasan Dhufeetiin isiin dhumna kanitini isiin nakkaatee loltee mana dhalaan karaa isuma giraafanii minaan jettee loltee akkasitti deebi'e. isiitu gara masuula manarraayi mana kaafe kana guutuu isiitu kireessaa isiitu seensisuu fi baasuu illee dandeessi nama hedduu harkaa qabatu waan ta'eef kalaas gana isirratti dhiise waa hunda Akkamitti mas'uula taati? maaliif Odoo dhalaa mana kanatti hin galchee dhuftee mas'uula irratti taati? dalagaa ta'eeti ka